Ibani dirre hasa huwaso hajid maniyu hadayu waso kesana dalina bata sebaso borani naso kesana dalina bata sebaso borani naso Kan irratti addunyaan rakkoon isiin qabdumaani guddinna lafteennan feetumun feetu yoo jedhani wanni tokkolleen yoo Afrikaan guddatte amma addunyaa keessa warri gabayamaa akkeli hin qabne hafula gabayaa hin qabne Afrikaa ishaan immoo Dubaay qabdi addunyaa walii hin qabdi Dubaay Amerikaan New York qabdi አውሮፓን በአውሮፓ በሰባቱ ባለ ኢንዱስትሪ የጋራ ገበያ ከጀዳኒ ካንቀብዲ አውስትራሊያን ሲኑ ዩኔኒ ካንቀብዲ ራሽያ መሳራ ጩፍ ይራብ ተተኒ ቻይናን ሞላ አፍሪካ ተነኩም ፈተ ጩፍ ሴንተ ወኒ ገርቴ ኮምፒታ ከንጩፋ ታንታኔ የሚገብፍቴቲን ኤዲ ረጉረት ገበያ ፉላት አካ አንቀብዱ አካን አነሙ ሳሙ ጅራ ቀቤልኒ ጮፋ አፍሪካ ጅራ አፍሪካን አክኑት ነማኔ ጀቴ አመለ ፈረንጂሌ እንዲወጣ ዱበት ወሪ ኦሪ ቀባ አፍሪካ ወር ኦሪ ቀብሞ ከገራቻን ዱል በርኖት ትንቀቡ ነሚ አፍሪካ ጩፍቱማን ወኑ ተማራ አምዲዮ ተና war injineeri malee tokkollee nutti hin fixan jechuu jirta Ameerikaan. Addunyaa irratti maalti jira yoo sila uummati garbummaa gubbaa hin jiraatini ilmeen nama garbummaa irraa bilisaa jedhe keeyyati saddeeti akka intarnaashinaali ka uummati namaan fidu. Ujin kabam warra garte China yoo siinatti ijjeessani Jaappaaniin yoo attu jedhanii nuuf ijjeefti Awurooppaaniiniiti warri Afrikaa ammoo maanta Itoophiyaan la qabannu yoo wasaame uummati itti ka'u qara uummataan hin shuumamne bulchaan uummata injiru la tokkolle kunin dhaqee sultaanaan bitata ol guddisa akkinu jirra akkana wanni addunyaa tanaamma addunyaa keessatti namni tokko achirra baqachuun lafuu fi irra baqachuun keeyyat ja'a ilmeen nama yemonooru mafti keeyyat ja'a gubbaa eegi baqatta shanii seenti sidditanya lafirra nan baqachiisuun akka addunyaatti jiinoosayidiini nami lafirra baqate ladu kana addunyaa keessa Itoophiyaan har'a walni isiin dooteen Tigiree poolisii barnootaatiin doote in ijjeefte kutaa tokkoof akka saddeeti namni tokkolleen hin jigu sagal seenan ingiliffaa deebiste kudhanii timaatirikii jedhan falfalila dhufam nami tokkolleen hin dabru nami gaaf Tigiree barachuu ammaantan tamaaruu jira haara ufiin baratti ummata Itoophiyaa alam jirtan lajjeef poolisii barnootaatiin ijjeef waan aadaan ta'e kun akkana Itoophiyaan akka dhalatteeyyuu saamamuu jira Hayilee Sillaaseen dhugaa taatiin beennu besoostuu alam Saawus Baankii ka jedhani Giriinaadaa tokkolleen Dabub Afrikaa Giriinaadaan suni kaallee Sheekiraan tokko kaallee Maputo Sese Seko ka jedhani ka Saayiree yookaan Joos wannitti Maputo Sese Seko kun maqaa durummaaf qarummaan ka beekamu Joseph Diisaayir jedhani maqaa katamaa Lippoopo kan saasaa jijjiire
maqaa Koongoo Saayiree jijjiire. Maqaa fi Maputo Sese Seko qarummaaf turummaaf addunyaa. Almaazii gartee shaanxa guddicha almaazii Faransaa Xaqalaa Ministirii shalla. Qabeen Koongoo. Haalleen Jaafar Ali Nuumari Suudaan pirezidaantii hin baqatennillee dureessi jedhan Jaafar jechuun. Ka Taansaaniyaan Maalim Nyereereen be addunyaa keessa sabaabii maftiin tokkoffaa boodgaardiin qaba. Ka Itoophiyaa immoo Tafarii Mokonnon yookaan Hayilee Sillaasee jechuun Hayiliin humna Sillaasee waaqa Seyyeme Gisaaberii jedhan waaqumatti sanirra shuumamee jedhani. Kun immoo gan 28 asiraaratti toonii warqi Saawus Baankii kaa'ee lammeessoon fidinaa jedha. Aya biliyoon Jarman maarkii beeseen faranjii gaafas wanni yeroo tan hin taane. Asiraamis biliyoon Amerikaan doolaa Saawus Baankii kaa'e. Gaafa Saawus Baankii immoo warri beesee Saawusii mangistiin achi keeyyati maal? 50,000 Yesoos Firankii qaxxaanii himuu hin danda'an. Akkasumatti namni Itoophiyaa wataawwatee jennaan birdaata malkiti beesee xiqqoola deebisanii jedha. Eenyu fuudhee jedhanii gaafa sirdaata immoo akka takka hin arganne waan namni nyaatu waan mana nyaatanii aanan dhugan. Aanan kintaan lamafaa madna mana kan bulbulanii ufuma dhugan dhadhaa gosa nyaat gosa dheedhi bilchaata cuufin fidan. Kun amma ani hin beeku warri kitaaba barreesse beeka. Akka warri barreessu dubbise malee. Ani amma fakkeenna Sheekh Hussein Jibriil Timbiti aratti ayini cufyaa dubbise. Noosterdams Timbiti Ibraas Timbiti la dubbise. Fakkeenyaan faranjiin gannaa 2022 kana lakkoofsi waan jedhuufeef xiqqoon sodaate. Haa Awurooppaa 6 quxuriif 3 quxurii illee sodaate. Fakkeenya gamma 19 2019 lakkoofsi 3 ta'a. Jennaan gurbaa tokkotti godaana elemaa beeke sodaa jiraa jedhe. Kaartaa Awurooppaa kana irratti warra kalendaa kan qabu. Jennaan amma gaafa haadha alaa gurraachi wanni kaata waraanaa sodaatu waraana addunyaa koronaa taatee naan jedhu. Isiin hin beektu faranjii nam waan feetee taate. Ani kitaaba addunyaa guddoo dubbisa. Kitaaba dhiyaanne dubbisa. Kitaaba gurguddaa addunyaa. Amma kachaayinaa irratti kamaa hoseetu kachaayinaa akkasiin irdaatan fudhanne akkasiin madaba tentana jedhanii argite madaba warra kaaftaalizimiitiif warra kabbattee cufaa wasaaddarii deebiftee warra hojjate callaa fuutee warra bosona bedebii warra attuu cuffittee argitee waan namni nyaatu waan jira cuf nyaadhaa jettee doktoriin sanii maramaru jetteetiin attu fanniftee akkasiin koominitti dhaqqabdee maa'oo seetungitti dhaamsi maa'oo seetungi feejjitti poolisii nam tokkollee hin jijjiirinaa keessanum jabeeffadhaa laf tokkollee keessanitti hin tolchinaa jettee akkasiin chaayinaa nama koominitti dhaqqabdee guddattee attu hagammaan fannifti. Saamichi jiru namichi kooperaatiifiin dhaabee kooperaatiifiin warra maakiroo xixiqqoo kadhaa dhaabanillee waldaa gamtaa taatee waldaa gamtaa irraa deemteetiin amma waldaa gamtaa irraa deemteetiin yuuneenii taatee yuuneenii warra taanam guddattee jennaan maal taate
يولي ورا أكسو ما بري تاتي أسمع جدا لا أخي أكين ديمتي كامباني تاتي والداي ورا أمان تنا ور مونوبول درجة قدام ما مونوبولي أمريكان مو قدني سين قدتين guyyaa qaraa baariyaa ni jidi jedhaniitini lafa Afrikaa tanjuu keessanan bittee qotiyyoo tolfattee turte kanaan jaarame. Amma immoo muuraanii naggaad. Nami cuftummaanoo muuraaniin cuftummaani lafa Amerikaa achiyyaati. Kitaaba akka mallase Addis Raayii jedha kaan Miskirem Matseetii jedhanii ka dargiin baafte irratti Miskirem 33 gubbaa jedha. Lafa Afrikaa kan cufumayyuu warra tamaari cufumayyuu achi cuftummaan Amerikaa deema. Warri Amerikaa deeme immoo maantaa guyyaa gannatti ammoo maastereetii timetoo 57% warra Afrikaa kataate timetoo 33 immoo warra madaaniitii qorsu mukirra baasuuf warri tarsaasee hodhu kataat kun cuftummaanu warri gexeriiti warri noobel tashallaamii waan akkana ka argattu lafti immoo warri keessa badkaan galli cufa biliyoon 5 kasaaraan dhaqqabdi akkasiin guddachuu nama dhowwiteeti wanni Amerikaan ittiin hojjettu yoo laaltani waan Amerikaa abbaa feetee dansaa taati yoo siin Amerikaa hamtuu taatu warri suniin hadhanii aadaan isiin jirtu tanaa ammoo kan irratti addunyaa irratti rakkoon jirtu maali yoo jedhanii rakkoo addunyaa irratti Afrikaan qabeenyi addunyaa qabeenyu fi fixatte Afrikaa qaba lafin tuqamin hagammaa Itoophiyaa keessa warra maadinii gufata ijoollee tikaatti argaa kanaaf amma addunyaa irratti wanni addunyaa guddoon amma eessirratti barnooti addunyaa guddaan makaakalanya misraaqi irratti ka ture makaakalanya misraaqi irratti ka ture makaakalanya misraaqi amma kitaaba Ramadaan waasee ma jedhani wanni biiri addunyaatiif luukiin irratti umatte istiri makaakalanya misraaqi Pilot mukonnani afuri laddaat mukonnani shawwaliin dab halo jedhan bayri illeen kaduri tiidi jedhan ammaan tan duuman sadii tokkeetti rawaan hin beelnu jedhan halo qaydaan mana jabba mere tayitaayu mere qaaqalla tokkeessan mirgaa bitaalle garjirrin been ay haalleen ladu halo power jedhanii nu dawwalanii jedha eegi sunu waan tokkollee hin dhagee guyyaa suni wanni Barmudaa Tiraangili addunyaa irratti saayinsoota addunyaa irra callamaa ta'u kan taatee jedha pilaanetiin aduu tanaa sagal jedhaniini idduun arganilleen kaaduu tanaatiin leelochu malamaat maxaafi gubbaa kaallaale namichi gubbaa kiiloo 12 Pluto gubbaa kiiloo 2 kisaan isaa Pluto acho immoo kaaduu tanaatiin Pluto achi waan sun dhaqqabuuf immoo hin ganda warra suyyoo qabatan malee interneetis kanami irratti argame adurraa miliyoon 150 lafti adurra miliyoon 150
wanni orbitii gargar qoodaanii yoo wanneeni guyyaa tokko waan kana dubbannu anini pilaanetiin aduu tanaa ganumaa jedhu yoo tan dabranii deeman pilaanetti aduu dhibii jiraa jedhu moggaa aduutiin itti dhumnu moggaa Puluutootiin itti dhumnaa jedhu Abba. egeebi tanami gubbaa jirrin arginaa jedhu lubbuun gubbaa jiru aduu dhibii jiraa jedhu taaduu tanaa ganumaa jedhu jennaan ab gurraacha lama raatee jedhu sun dhaqqabuu fi ispiidoo warra suni sun argachuu qabnaa jedhe baraadii diskoo sun jennaan ab gurraacha lama raatee yoo jedhan kaani aduun dhibiif pilaanetiin biyya tareqqaqa maakirooskoopiin kalaalle aduu dhibii fi wanni pilaanetiin dhibiillee hin jirtii jedha aduu tana malee wanni waan dabaa akkanaa jiru. warri namaa saalee waayee jedhee wadabu ani odeeffannee lumtiyyaan argee tasaa gosoo xiyyaata jijjiirti hin qabne ani odeeffannee lumtiyyaan argee tasaa gosoo xiyyaata jijjiirti hin qabne.